kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota OCM tu nageenyi keessan badhaadhaan nagaa jira. Alhamdulillah egaa hordoftoota keenya baga nagaa jiraattan nageenyi keenya bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu jecha. Guyyaa har'aa odeeffannoo baay'ee tokko barbaachisaa akkuma gaafii keessan irratti kan hundaa'e odeeffannoo isaa qabadhee isiniif dhufee jira. Oromoon yeroo jalqabaatiif garuu chaanaalii kana irratti subscribe gochuudhaan maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu faana bu'aa viidiyoon asirraa gad isinii dhiifnu. Hordofaa waan baay'ee akka irraa fayyadamtanii fi akka itti gargaaramtan abdii qaba. Egaa guyyoota muraasaa fi akkuma barreeffama tokko kaleessa isinii gadhiisetti guyyaa muraasaaf adda baduun keenya ni yaadatama. Kanaaf isaaf naaf folchaa isiniin jedha. Egaa sababa dhuunfaa kootiitii fi yeroo kunis qormaata jechaadha. Kanumaan wal qabate odeeffannoo kamuu isin biraan gahuudhaaf haalli naamija'uu dhabuu irraa kan ka'e guyyaa muraasaaf isin jalaa badee jira. Kanaaf guyyaa har'aa irraa jalqabe odeeffannoo keenya haaluma kana dura baratameen isin biraan gaha jechaadha. Kanaaf wanti isin irraa barbaachisu laayik gochuu fi sheer hiriyoota keessan biraa odeeffannoo kana sheer godha. Subscribe godhaati waan kana ala waan biraa isin irra hin barbaadnu isin irra hin eenyu jechaadha. Kanaaf odeeffannoo hedduu akka jalaa argattan abdii qabaa. Kanaaf waan gaafii isinitti ta'es gaafachuu mirga guutuu qabdan jechaadha. Gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan waan isin beekuu fi dhaga'uu qabdan jenne hunda waan isin irraa qusannu miti isin biraan geenna jechaadha. Egaa guyyaa har'aa fi akkuma jalqabaatti isinii kaasuuf yaalattii fi akkuma guyyaa kaleessaa barreeffama tokko isin gadhiisetti gaafii isin gaafattan irratti hundaa'uudhaan deebii isiniif ta'a waan jedhe qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoon gabaabaadha waan ta'eef hamma xumura viidiyoo keenyaatti nu hordofaan affeerraa kenna. Kanaaf guyyaa har'aa gaafiiwwan isin gaafattan isiniif deebisuuf yaala jechaadha. Jalqaba irratti simmintoon gatiin isaa yeroo kana meeqaan argama? Egaa simmintoo kana immoo eessatti argachuu dandeenya? Argachuu hin dandeenye bituudhaaf barbaanne dhabne namoonni jettanii gaafatan jira. Kanaaf gatii isaa fi eessatti argachuu dandeettanis isin biraan ga'a. Akkasumas immoo qorqoorroon gatiin isaa hammami? Isas eessatti argachuu dandeenya kan jedhu isin biraan ga'a. Itti aansuudhaan gatiin isaa baay'ee tokko dabaluudhaan wal qabatee sibiila balbala itti hojjechuu dandeenyu jechaadha. Gatiin isaa meeqa? Akkamitti argachuu dandeenya? Yookaan immoo akkamitti dalagsiisuu dandeenya waan jedhu isin biraan ga'a. Akkasumas immoo manneen isin gaafattan kutaa meeqa nuuf ta'uu danda'a? Yookaan immoo manni bikku 51 jaarraa qarshii hammam nu gaafata? Manichi kun immoo kutaa meeqa nuuf ta'uu danda'a? Gaafiiwwan jiranii fi kanaaf kan fakkaatan hedduu isaa deebii isaa isiniif qabadhee dhufee jira. Tartiibuma amma isin biraan gahe kanaan deebii isaas isin biraan gaha jechaadha. Kanaaf nuti egaa odeeffannoo keenyaatti yoo seenne akkuma jalqabaatti isinii kaasee yeroo kana simmintoon biyya keessatti gatiin isaa hedduu tokko dabalee jira. Kanaan gatiin isaa dabaluudhaan alatti iddoo kamittuu argachuu ni dandeettan jechaadha. Karaa koomentiitiin Oromoonni magaalaa Shaashamannee keessatti simmintoo dhabnee jira. Magaalaa Adamaa keessatti simmintoo dhabnee jira. Akkasumas magaalaa Finfinnee Bishooftuu maayyeetiin namoonni hedduun gara keessatti isin gaafataa turtani. Kanaaf gatiin isaa qarshii 700 fi hamma 750tiin giddu galeessa godhate kan gurguramaa jiru jechaadha yeroo kana gabaa irratti. Gatiin dabaluu isaatiin alatti iddoo kamittuu argachuu ni dandeettan jechaadha. Magaalaa keessa guutuu keessatti iddoo kamittuu faffaca'ee kan gurguramu jechaadha. Kanaaf dhabnee gaafiin jedhu gaafii gonkumaa fudhatama hin qabne yeroo kana baay'inaan fakkeenyaaf taaksii fi baajaajii keessatti kennee yeroo karaatiin iddoo hundattuu kan gurguramu argina. Kanaaf qarshii 700 fi 750 gurguramaa jira jechaadha. Kanaaf gatii kanaan iddoo kamittuu argachuu ni dandeettan jechaadha. Inni itti aanu qorqoorroon qarshii 315 inni isin jedhe ture sun qarshii 330 gahee jira jechaadha yeroo kana gabaa irratti. Inni sadarkaa tokkoffaa qarshii 330 gurguramaa jira jechaadha yeroo kana gabaa irratti. Akkasumas sadarkaa tokkoffaa lammaffaadhaan naannoo qarshii 300 argachuu ni dandeettan. Tokkoffaan qarshii 330 lammaffaan qarshii 315 sadaffaan qarshii 300 argachuu ni dandeettan jechaadha. Isas iddoo hunduma suuqa hundarratti argachuu ni dandeettan. Inni itti aanu gatiin isaa hedduu tokko kan dabale keessatti yeroo kana jechaadha. Sibiilli isaa gatiin isaa dabaluu irraan kan ka'e balbala mana yookaan balbala manaa kan ittiin hojjennu sibiilli kun jechaadha. Akkaataan inni itti dalagamu abbaa seentimeetira 20 fi abbaa seentimeetira 15 jedhameetiin kan dalagamu jechaadha. Kanaaf abbaa seentimeetira 20 yoo fayyadamtan baay'ee tokko bareeda jechaadha. Keessattuu balbala hagicha irratti yookaan balbala meetirri isaa 3 ta'ee balbala guddaa jechaadha. French door jedhaniitiin kan beekamu isaa fi abbaa seentimeetira 20 yoo fayyadamtan baay'ee tokko bayeessa yookaan baay'ee tokko bareedinas qaba. Abbaa seentimeetira 15 yoo fayyadamtan immoo qal'ina qaba waan ta'eef baay'ee bareedu. Abbaa seentimeetira 10 jira. Egaa kana sadiinis gatii isaa biraan gaha jechaadha. Sibiilli tokkoffaa ta'e yookaan immoo cimina hedduu qabu kan sibiilli kun garaagarummaa hedduu qaba jechaadha. Baay'ee asirratti kan wantoonni akka bishaan dhangala'oo asiidii qaban fakkeenyaaf akka wantoota fincaan beeyladaa haa ta'u kan namaa haa ta'u yoo tuqe wantoota kanaan ciccituu danda'a. Inni itti aanu immoo bishaan keemikaala qabu
kenna bishaan saamunaa qabu yeroo tokko kan ciccitu yookaan ammoo kan caccabutu jira jechuudha. Waan ammoo kan danda'u tu jira. Kanaaf sibiila sadarkaa tokkoffaatti fayyadamtan baay'ee tokko baay'ee jira. Fi qalamiin dibame yookaan ammoo hallummaan sibiilli kun immoo halluun balbala dibamu kophaa isaatti kan jirutu jira. Sibiila tokko hallummaan kun iyyuu kan nyaatu yookaan ammoo kan kukkututu jira jechuudha. Kan ciccita halluu kanaani. Kanaaf sibiila sadarkaa sadaffaa kanatti baay'inaan yoo fayyadamu baattan baay'ee tokko baay'eessa gatii isaa laaltanii gatiin isaa baay'ee tokko kaawwan irraa fooyya'u yookaan immoo gadi bu'aadha. Gatii kana laaltanii isa fayyadamtan haala salphaatti isin jala ciccitu. Kan immoo yeroo fakkeenya mana dhoqqeetiin kan ijaaramu yoo ta'e mana dhoqqeen ijaarattanii sibiila sadarkaa sadaffaa kana fayyadamtanii dhoqqee jiidhaan yoo isa tuqe ciccitu yookaan ammoo kukkutamuu danda'a jechuudha. Kanaaf sibiila sadarkaa tokkoffaatti fayyadamtan baay'ee tokko baay'eessa jechuudha. Kanaaf sibiila sadarkaa tokkoffaa kun gabaa irratti yeroo kana abbaan seentimeetira 20 qarshii 2700 kan dalagamaa jiru jechuudha. Abbaan seentimeetira 15 qarshii 2500 dalagama. Abbaan seentimeetira 10 qarshii 2800 hamma qarshii 2200 dalagamaa jira jechuudha. Kan hojjisiifamaa jira. Gatii kana iddoo kamittuu dalagsiifachuu ni dandeettan jechuudha. Kanaaf akka isin akka dhufni sibiila sadarkaa sadaffaa amma isin jedhu kun hamma qarshii 1000 fi 800 hamma 900 kan dalagamu jira. Kana odeeffannoo isaa simbira kan immoo itti fayyadamaa jechuudha. Baay'ee tokko rakkisaadha jechuudha. Kanaaf isatti fayyadamuu yoo baattan baay'ee tokko filatamaadha. Isin jedha kanaaf sadarkaa tokkoffaa kanatti fayyadamaa isin jedha. Inni itti aanu gaafii tokko mana duuki 50 ijaaruu barbaada. Gatii hammam nagaafata kubulkeetiin ijaaruu barbaada qarshii hammam nagaafata manichi kun ammoo kutaa meeqa ta'uu danda'a ka jedhuu fi gaafii tokko amma isin deebisatu isatti aanu viidiyoo itti aanu irratti qabadhe isin dhufe jechuudha. Qarshii hammam akka gaafatu viidiyoo itti aanu irratti isin dhiyeessa. Manichi kun mana duukii 50 qabee hamma mana duukii 30tti jiru kutaa tokko ala qabachuu hin danda'u jedhee isinitti himee jira. Hagicha tokkoo fi kutaa tokko ala qabachuu hin danda'u. Duukiin isaa baay'ee xiqqaadha yookaan immoo bal'inni mana kanaa baay'ee xiqqaadha waan ta'eef manichi duukii 50 jettee nagaafatte kutaa tokko ol qabachuu hin danda'u jechuudha. Kun ammoo hagicha bal'ina hedduu qabu meetira 7 hamma meetira 8 fi kutaa tokkoof keessa kan qabu kutaan kun meetira 3 hamma meetira 4 kan qabatu ala kutaa biraa qabachuu hin danda'u jechuudha. Yookaan ammoo yoo qabatis baay'ee tokko dhiphaadha waan kamuufuyyuu nuuf ooluu hin danda'u jechuudha. Kanaaf kutaa tokko qofa qabachuu danda'a. Inni itti aanu ammoo gaafii hedduu keessan namoonni baay'ee baay'ee gaafata turtan mana duuki 70 bilokkeettiidhaanis ta'e mukaan ijaaruuf qarshii hammam gaafata jettanii kan gaafatan viidiyoo irratti akkuma jalqabarratti isinii kaasee viidiyoo itti aanu irratti qabadhee isiniif dhufa. Kanaaf gatiin meeshaalee ijaarsaa kan isin gaafatan kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture kan jechuudha. Egaa yaada yookaan ammoo odeeffannoo amma isin biraan gahe kanarratti gaafis ta'e yaada yoo qabaatan karaa koomentiitii fi karaa lakkoofsa bilbilaatiin gaafachuu hin irraanfatan yookaan ammoo gaafachuudhaaf mirga guutuu qabdu jechuudha. As biratti namoonni baay'ee yeroo hedduu lakkoofsa bilbilaa jettanii gaafataa turan keessan yaadama lakkoofsa bilbilaa kan kun isa amma suuraa irratti yookaan ammoo fuula iskiriin irratti argaa jirtan kana jechuudha. Duwwaa 970 kana nargachuu dandeettan jechuudha. Karaa toora intarneetaa kamuuyyuu nargachuu dandeettanii gaafii qabaatan achirratti gaafachuu dandeettanii gaafii yoo gaafatan gaafii keessan bifa ifa ta'een gaafadha. Gaafii ifa hin taane isiniif anaaf miti isiniifuyyuu gaafii ifa hin taane gaafatanii deebii eeggachuun baay'ee tokko dhibaadha jechuudha. Osoo hin rafin abjachuu jechuudha. Kanaaf gaafii ifa ta'e gaafadhaa ta'e yookaan ammoo bilbilaati gaafii keessan akkamitti yoo gaafadhu jedhaati gaafadha. Kanaaf waan kamuyyuu isin gargaara jechuudha. Egaa waan hamma xumuraatti nu hordofanii galatoomaa galanni keessan dachaadha laayik godhaati nu jajjabeessa isin jira. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nu turaa nageenyi keenya bakkuma jirtan isin haa qaqqabu.